Yoo yaadni keenya badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaa Oromummaa akkasii jettan sinaa qabu. Torban kun torban nama aartii Oromoo keessatti shoora guddaa taphate Roobaa Dhaabaa yookiis Mulgeetaa baatee dhabuu keenyatti gama Qaanqee Show gaddanutti dhaga'ame ibsachuu barbaada. Roobaan aartii Oromoo keessatti shoora guddaa taphatee muuziqaa afaan Oromoo sadarkaa olaanaatti nama guddise keessaa nama tokko. Abbaa ijoollee torbaati. Du'aan nu biraa dhabamuun isaatti baay'ee gaddine. Uummata Oromootiifis dhaamsa qabnu Roobaan ijoollee torba qaba. Roobaan kan ijoollee isaa kana guddisaa jiraachisaa ture aartii Oromoo irraa waan argateef. Kanaaf Roobaa Dhaabaa ijoollee isaa cinaa akka dhaabbannu har'a waamicha isiniif godha. Gadda keenya nutti dhaga'ame maqaa uummata Oromootiif gama Qaanqee Showtiin isiniif dhiyeessuu barbaanna. Roobaan seenaa isaa gara fuulduraatti sagantaa nutti qabanne isiniif dhiyaannaa. Maatii isaatiif dinqisootaaf akkasumas uummata Oromoo aartistoota Oromootiif waaqayyoon jabina guddaa isiniif akka kennu jedha. Waa'ee dadhabuu obboleessa keenya Roobaa. Daawwattoota keenya egaa sagantaan har'a qabnu waa'ee Atlaantaa walgahii konferensii torban darbee keessa gaggeeffame irratti waan haasofnu jira. Sana fuuldura garuu gumaacha Qaanqee Show kaameeraa hiriyaan kiyya gammachuu dhaabaa GoFundMe qopheessee achirratti namooti horii gumaachitanii akkasumas hiriyaan namni Oromoo tokko namni qaamaan waliin beene tokko kaameeraa hedduu kaameeraa qaalii $500,000 bitamu bitee haga manaatti na erguusaa baay'ee ammas irra deebisee galateeffadha. Namni kun magaalaa Kaalgaarii irraati. Maqaan isaa garuu akka miidiyaatti waan hin barbaanneef har'as irra deebisee si galateeffachuu barbaada. Aartistii Oromoo Raayyaanis tajaajila gochaa jirtuuf guddaan si galateeffadha. Namoonni horii nu gumaachitanii horiin keessan $1,380. Doolaariin kuni yeroo dhiyootti na bira ga'a. Garuu doolaarii kana keessa fedha keessan yoo ta'e aartistii Roobaa Dhaabaa maatii isaatiif ijoollee isaatiif doolaarii 200 achirraa nan argaa fi kaameeraa waan argadhee fi isa kaan immoo meeshaa xixiqqoo fi waan irra oolchu immoo isinitti hangabaasaa jechuudha. Horiin keessan isin ergamte kun waan isin irra geessu hundumaa waan hambeen hundumaa wanti isin argitanii bitame kuni akka dhuunfaa kootu otoo hin taane akka Qaanqee Show kan uummata Oromooti waan an godhu kan hundumaa immoo isinitti hangabaasaa. Har'aaf garuu namoonni horii kana irratti naa ergitan maqaa keessan kaaseen hedduu isin galateeffachuu barbaada. Yaada isin cinaa dhaabbattan doolaarii tokkos taatu 50 300 400 warri ergitanii baay'ee kabajaaf jaalala mana hin qabne isiniif qaba. Hedduu naaf galatooma. Horiin keessan boorsaa koongartuu meeshaa Qaanqee Showtiif bitti maqoota keessan dha'uudhaa fi dura dursee gammachuu dhaabaa hedduun si galateeffadha. Horiinaa bulii yaada kana fiddee waan kana gootee sana duwwaa gochuu otoo hin taane hisa keetii doolaarii 100 baastee wanta kana cinaa dhaabbachuu keetti hedduun si galateeffadha. Malkaa Goobanaa doolaarii 30 nu laatteetta. Firoomsaa Mul'isaa doolaarii 50. Namni maqaan isaan dhaamne tokko doolaarii 20. Tashoomee Diimee doolaarii 30. Alamaayyoo Tufaa doolaarii 50. Margaa Hundee doolaarii 50. መሰረት ምስራቅ ዶላሪ 50 ቡላ አቶምሳ ዶላሪ 50 ከማል ቀልቤሳ ዶላሪ 200 አብዲ ጨፌ ዶላሪ 50 ፈይሳ ከንጀሩ ዶላሪ 50 ኢብራሂም መልኪ ኢብራሂም ዶላሪ 50 ሳሙኤል ብራኑ ዶላሪ 200 ሩፋኤል ተሰማ ዶላሪ 100 ኑሬ ከሮ ዶላሪ 100 ሄዱ ናገለቶማ naaf jiraadha namoota akka keessanii kana qabaachuu kootti baay'een boona. Horiin keessan akkuma isiniin jedha waan raga hundumaa isinitti hangabaasaa. Isa keessaa doolaarii 200 maatii Roobaa Dhaabaa aartii Oromoo hojjechaa nama ture nama dadhabeef ergaa. Inni kaan immoo wanta ittiin bitu gaafa bitu isinitti hangabaasaa. Achi keessaa hedduu ajajaa koo turii nama ture ajajaa jajjabee adda bilisummaa Oromoo obbo Kamaal Qalbeessaa. Bokamal ajajaa koo ture ajajaan koo immoo har'atti maallaqaan isin cinaa dhaabbachaa dhuma jira. Hedduun si galateeffadha. Hundi keessan naaf galatooma. Hora naaf bulaa naaf jiraadhaa. Baay'ee isin galateeffadha.
galanni keessan bilisummaa haa ta'u na cinaa dhaabbachuu keessanitti ulfaadhaan isinii jedha. Amboga nama bari, amboga nama bari, amboga nama bari, naitu karara gori, amboga ragalgala, amboga ragalgala, amboga ragalgala, lafa gala gala, barapangi nagaru yantalo, birille megambitu yadame, birille megambitu, mabarga kena lagu yantalo. Fanyatana malayantalo malabashi wallamna yadamme malabashi wallamna Ayye daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show gama Atlaantaatti deebina. Atlaantaa keessatti konferensiin guyyaa 3 deemaa ture kun konferensii addaa ummati keenya ijaaf gurri isaa gara Atlaantaa ture. Ummata keenya duwwaa miti diinonni Oromoos warri Oromoon walitti qabamuun jaallanni Oromoon walitti dhufuun jaallanni maaliif nutti dhufu kan jedhu mooraa diinaas baay'ee raasaa ture. Waa'een Atlaantaa kun akka nama tokkotti baay'een deeggaraa baay'een cinaa dhaabbadha jedhee torban darbes dubbadheen ture ammas yaadi koo hin geeddaramne. Ummata Oromoo biyyoota adda addaa irraa Ameerikaa isteeta adda addaa irraa Kanaadaa irraa Awurooppaa irraa Jarman irraa Noorweey irraa bakka sanatti argamtan hedduun isin galateeffachuu barbaada. Horaan bulaa baay'ee uqama Oromummaa isin keessa jirtu bakka kanatti irrattanii uummataa wajjin mari'achuun yeroo hundumaa gaarii fida malee hamma hin akka hin fidneedha. Waldaa amantaa irraa maanguddoonni keenya dhaabolee siyaasaa irraa bakka sanatti argamuun dhiira shamarran daddara maanguddoo hundi keessan bakka sanatti argamuun yeroo keessan taayimii keessan horii keessan dalagaa keessan dhiistanii bakka sanatti argamuu keessaniif thank you very much isiniin jenna afaan Ingiliffaatiin baay'ee isin galateeffachuu barbaada. Bakkuma sanatti Oromoon argamee waa'ee Oromoo irraa mari'achuun waa'ee koo irraa mari'achuun rakkoo sabni keenya keessa jiru rakkoo mootummaa TPLF nurraan ga'aa jiru mari'achuu keessanitti baay'ee natti tola. Mareen sun immoo maal akka ta'e gara fuula duraatti warroota sagantaa sana geggeessaa turan gama Qaanqee Showutti dhiyeessuuf nan yaala. Har'a garuu galatan isiniif galfachuu barbaade. Galata hamma hin qabneef isiniif qaba. Wanti achi keessatti argamte wanti xiqqoonis nu mufachiiste hin jirti waa'ee sanaattis nan deebi'a. Garuu mufannaan koo gaarii isin gootan sanatu baay'ee wanta ta'eef gaarummaa sanarratti baay'een haasa'uu barbaade. Namoonni keenya kun yeroo jalqabaatiif akka hawaasaatti biyya adda addaa irraa bakka tokkotti walitti qabame namni mari'achuun kun kan jalqabaati. Wanti xiqqoo amma argame dogoggora amma argame irraa barannee immoo gara fuula duraatti waan baay'ee hojjechuu akka dandeenyu kun shakkii tokko hin qabaachisu. Maaliif namni gaafa waa hojjetu badii isaarraa dogoggora baratee isa dhufutti immoo sirreeffata. Isa dhufu immoo sirreeffata. Kanaaf namni fedhiyyuu perfect wanti jedhamu dhibbatti sirriidha wanti jedhamu waaqa malee namni hin jiru. Waaqa duwwaadha waan hundumaatti perfect kan ta'e. Ilmi namaa nama waan taaneef waan hundumaatti sirrii hin taanu badii keenyarraa garuu yeroodhaa gara yerootti barachuun barbaachisaadha. Badiirraa barachuun mana barumsaa dhaquu nama hin gaafatu. Badiirraa barachuun waldaa dhaquu yookaan masgiida dhaquu nama hin gaafatu. Namni badiisaarraa yeroo hundumaa gaafa barachaa deemu waan gaarii hojjeta. Hayyooti keenya bakka sanatti argamtanii wanta adda addaa immoo isin mufachiise yoo jiraate ana akka nama tokkotti dhiifaman isin gaafachuu barbaada. Ofii kootti waan muufadhee fi ofii kootti wanti yommuu sana achirraa calaqqise waan xiqqoon tokko sun waan na gaddisiisetu jira. Waa'ee kanarraa haasa'uudhaa fi obboleessi keenya walaloo dhiyeessi tokko obboleessa keenyaa fi akka nama tokkotti akka nama Oromootti akka nama waraana qabsaa'aa Oromoo ture tokkotti kabajaaf ulfina guddaan qaba. Akkuma kanaan dura jechaa ture har'as kan hin jedhu namoonni naaf jecha uummata Oromootiif jecha guyyaa tokkollee taatu sibiila baasan guyyaa tokkollee taatu kabalaman dhiitaman hidhamanii ana biratti kabajaa guddaa qabu. Doesn't matter what. Uummata kootiif kan qabsaa'e, uummata kootiif kan lole, uummata kootiif kan beele, uummata kootiif kan hidhame na biratti kabajaa qaba. Isa har'aatu hin taane isa dheengaddaan ilaala. Isa inni har'a keessa jiru osoo hin taane isa inni keessa darbu ilaala.
Kanaaf namni yeroo fedhetti dogoggoree yeroo fedhetti fedha namaa guutuudhaaf aarii qaburraa waan fedhe haasa'uu danda'a. Garuu isa dudduubaatti gaafa deebinee ilaallu namoota akkasiitiif kabajaa waan hin qabuuf obboleessa koo kanaaf illee hamma tokko Facebook irratti waan hin beekuuf kabajaan siif qabu sitti barbaada keessa. Dogoggorri uumamu miti dogoggorri uumamu kun immoo barumsa nuuf ta'uu qaba. Har'a wanta suufiifadhee gama keessa dhufee fi waan beektonni keenya hayyoonni keenya maanguddoon keenya suufiifatanii deemanii fi bakka walgahii isaaniitti suufii uffatanii dhaqanii fi namoonni waldaa keessaa wangeela lallaban suufii uffatanii dhaqanii fi namoonni walgahii fuuldura ta'an suufiifatanii dhaqaniif waan tokkotu jira. Wanti kuni bareedina duwwaa ittiin of mul'isuudhaaf yookaan immoo nama barate fakkaachuudhaaf osoo hin taane suufii uffachuun yeroo baay'ee fagoottis kan na beektan fagoottis kan na agartan morma kootii olii waan adda addaa ilaalachuu dandeessu. Namicha mataa guddaa sanaa, namicha adda guddaa sanaa, namicha malaaxaa sanaa, namicha mataa mul'uu sanaa waan fedhinaan jechuu dandeessu. Garuu wanti jiru tokko kanaa gadi immoo private. Kanaa gadi wanti jiru waan anaa fi haati manaan godhu waan beektu waan hedduu jira. Wanta kanaa gadi jiru sana anaaf maatii kootu beeka. Tarii mana keessatti ijoollee kootu beekata. Bona al tokko yoo o'ee wayyaallee mana keessatti qumxaa uffatanii kanaa ol namni qullaa'u mana keessa deemuu danda'a. Maatii isaa, ijoollee isaa, haadha manaa isaa, obbolaa isaa biratti jechuudha. Paablikiitti gaafa dhaqu garuu sababiin itti suufii uffatanii deemanii fi sababiin akka kakuu kanatti nyaatanii deemanii fi ittiin mul'achuudhaaf bareeduudhaaf miti. Wanta ofii uffannee jiru waan nu keessa jiru maatiin keenya duwwaa arguu qabnu kana paablikiitti fiduu wanta nu barbaachifneef. Yookiis namoota fuuldura taa'ee gaafan haasa'u qullaa koo taa'ee yoo nasin fuuldura taa'ee haasa'e waan baay'een narra jira. Tarii harka kootu qalloodha, miila kootu qalloodha, garaa kootu dibbeedha waan hedduu jira. Kana attentionii keessan akkam furanneef namni suufiiffatee sin fuuldura dhufu. Warra walgahii kana geggeessaa ture keessaan naman beeku akka hiriyaatti illee maqaa dha'uu yoo barbaadeef Henook Gabbisaan fakkeenya isinii fudhadha. Henook Gabbisaa Henook maqaa kee dha'uutti dhiifama. Henook Gabbisaan fakkeenya isinii fudhadha. Henook Gabbisaa nama abbaa seeraati. Abbaa seerummaa isaa keessa ba'ee nama dargaggoota keessaa Oromoo keessaa nama sibiila kaasee xuunchaansaa amma mataa koo ga'u kanaadha. Henook ammoo utuu abbaa seerummaa isaa ni beektu abbaa seeraatiif xiinxalaa siyaasaatii uummataafis waan hedduu godhaa jira. Henook ammoo utuu walgahii kana fuuldura t-shirtii harka muraa uffatee dhufe nama risilingii taphachuu dhufe fakkaata malee nama waa'ee seeraa haasa'uu dhufe sinitti fakkaata. Kanaaf maal gochuu qaba gurbaan? Nyaggolee karabaatii isaa uffatee akka koo kanatti shajjaree sin fuuldura dhufa. Attenshiniin keessan irreesaa guddaa sanarra akka hin taaneef. Attenshiniin keenya qaama nama qullaa sanarra akka hin taaneef. Attenshiniin keenya waan mana keessatti haadha manaan keenyaaf maatiin keenya agartuu paablikiitti fiduun nu barbaachisu. Maaliifan kana jedhe? Rakkoo akka Oromootti qabnu, rakkoo akka sabaatti qabnu, rakkoo dhaabolee keenya gidduutti qabnu miidiyaalee gurguddoo irratti fiduun qabna. OMN paaltookii miti. OMN feesbuukii miti. Paaltookiin namoota muraasa achi keessa jiran duwwaa dhaggeeffatan tokko immoo waraabee dabarsuu danda'a. OMN garuu miidiyaa guddaadha. Miidiyaa guddaan kanarratti gaafa dhaqee waa dubbattu wanti ati dubbattu sekendii ati dubbatteen addunyaa kanarra Jaappaan, Chaayinaa, Filiippiin biyya feetan makaadhaa Ruwaandaa, Buruundii, Keeniyaa, uummata Oromoo, Oromiyaa, Ba'a, Iya, Kaaba, Kibba hundaatti dhaggeeffatama. Rakkoo keenya kana paablikiitti finne rakkoo nu gidduutti jirtu kana diina gidduutti finne facaasuun gaarii natti hin fakkaatu. Dhaabolee rakkina hin qabanii miti. Dhaabolee rakkina qabu. Akka kootti rakkina hin qaba. Akka keetti rakkina qabdu. Nama waan taaneef rakkina qabna hundi keenya. Rakkina keenya kana diina gidduutti finne ittiin wal cabsu hamilee wal dha'u kanarraa barachuu qabna. Waan paaltookii keessatti haasofnu OMN irratti haasofnu. Waan paaltookii keessatti haasofnu Oromoo TV irratti haasofnu. Waan mana koo keessatti haasofnu qaanqee shoo irratti haasofnu. Sababiin isaa seenaa boritti nama gaafata nama dogoggorsuu mala. Akka rakkina akka dhuunfaatti qabnu kana finnee lafa akkasii walgahiin kun kaayyoon isaa uummata walitti fidee haala uummata keenya irratti mari'achuudha. Walgahii kana irratti kan walga'e namni waa'ee sabaa mari'achuudha. Waa'ee dhaabolee jiru qeequmsa haasa'uudhaa fi rakkina nu gidduu jirtu kana addunyaa yookaan wayyaanee bakka seen jirtutti ga'uuf otoo hin taane rakkoo keenya kana furmaata itti kennuudhaaf. Kana gaafan jedhu namoonni waa'ee walaloo sanarraa baay'ee aartanii OMN komattanii OMN namni waraabaa ture naman baay'ee beeku
Fuad Siraji kana kanneen godhan 100% nan beeka. OMN controlii gochuu danda'u waa waltajjii irraa deemu. Kanaaf OMN komachuu otoo hin taane nama waltajjii sana geggeessu walaloo kana dhaggeeffate walaloon kun diigumsaaf moo nama gaddisiisa moo biyya ijaaramu nama ijaara waan jiru nama waltajjii kanatu fuudhee gara waltajjiitti fiduu qaba ture. Kanaaf ana akka nama tokkootti dogoggorri kun kan jiraatu nama waltajjii geggeessu irraati. Yaada hiriyaa keenya yaada nama Oromoo kana yaada isaa dogoggora jechuu otoo hin taane rakkoo walii keenya gidduutti qabnu gara miidiyaatti finnee ittiin uummata biyya keessaa afaan faajjessuuf dogoggoruu hin qabnu. Bakki na gaddisiiste bakka qabu. Waggaa 40 lafa jedhamu kana waggaa 40 qabsoo lafarra harkistan lafa jedhu kana jechoota Geetaachoo Raddaa itti gargaaramanidha. Jechoota TPLF fi Oromoo cabsuudhaaf qabsaa'ota Oromoo mataa keessa gadha'uudhaaf itti gargaaraman. Jechoota akkasii kana gaafa naga'u waggaa 40 kana keessa gaafa naga'u dhaloonni koo dhiya Oromiyaa keessa dhiya Wallaggaati. Daangaa Sudaanitti siqa. Bakka Kobor jedhamtu beekii. Daangaa Sudaanitti siquun koo kuni nuun achi magaalaan biraan hin jiru. Nuun achi Finfinnee dhufuurra, Hamboo dhufuurra, Naqamtee dhufuurra Sudaanii dhaquutu nuuf salphaadha. Mandii dhaquurra gara Sudaanii dhaquutu nuuf salphaadha. Daangaarra jira. Daangaa kanarra jiraachuun keenya qabsoon dhiya keessatti dhaqamee saaqamee gaagaama baay'ee bakkan dhaladhe kanarraan ga'eera. Gaagaama hamma nan jedha. Bara 1991 waggaa 25 asmin kan ilaalu waggaa 25 achi waggaa 40 amma jedhamu kan ilaala. Hundeeffama adda bilisummaa Oromoo yookaanis qabsoo dirree dhiyaa saaqamuu keessatti shoora guddaa keessa rakkina guddaa keessa uummatiin keessatti dhaladhe sun uummatan keessatti guddadhe sun bakkin keessatti dhaladhe suni ijoollummaa xiqqoorraa kaasee bara dargii waggaa 3 waggaa nama waggaa 5 ja'arraa kaasee kan hin beekaa ture. Darama guddaatu uummata koo irra ga'e jechuudha. Ajjeechaa hedduu firoota koo irra, ollaa koo irra, bitaa mirgaa naannoo Kobor beeksisanii jedhu kana keessa. Sababiin isaa adda bilisummaa Oromoo achirraa dhufe. Uummati keenya qotee bulaan keenya dallaa keessaa sangaa tokkotti qabu adda bilisummaa Oromootiif itti gumaachaa ture. Indaanqoo tokkotti qooxii irraa qabu kennaafii ture. Aarsaa baay'ee itti kaffalaa ture. Hedduutu itti dhume. Ijoolleen achiis hedduutu itti dhume. Nama lama nama sadii kan maqaa sadiif ta'u kumaatamaan maqaa sadiif ta'a. Haala akkasii keessatti guddanne. Kana har'a deebisnee waggaa 40 sana gaafa qeeqnee arrabsinu ijoollee warra dhuman maatii koo warra dhuman firoota koo warra dhuman sanatti fuula koo dura dhufe. Har'a waa'ee Oromoon fuuldura isin dhaabbadhee haasa'u kana kolleejjii keessa dhaqee yookaan yuunivarsiitii baradhee miti. Guddina koo sanatu na haasofsiisa. Haalli jaallummaan har'a haasa'u kun waa'ee tokkummaa Oromoo uummata Oromoo haasa'u kun guddina koo sana keessaa ba'ee. Guddinni koo sun garuu guddina nama arrabsu miti. Guddinni koo sun garuu guddina hoogganoota xiqqeessu miti. Guddinni koo sun garuu guddina qabsaa'ota Oromoo waggaa 40 qabsoo irratti dabarsan arrabsu miti. Abiddi gaafa namarra buutu gaafa si gubbitu waa'ee abiddaan bu'aa barta. Haala kana keessa darbuun koo isa kanatu sammuu koo keessa dhufe dalagaa ture dalagaa irraa gaafa manatti galu hirrabu har'a ganama suubiin gale hirrabu har'a kanan dhaggeeffadhee riba koo dhiisee gaafa banatu kanan dhaggeeffadhee akkuma hin jedhe rafne wanticha sin ilaalle. Rakkoo keenya kana finne fiilingii mataa keenyaa finne gara paablikiitti finne itti wal tuquun namoota mada'an akkasii madeessuun namoota wanta kana keessatti dararamni baay'een irra ga'e kana madeessuun gaarii natti fakkaata. Waa'ee naannoo Beegiidhaan iseen taasisu akkasumas karaa qabsoon adda bilisummaa Oromoo itti hundeeffamte naannoo ba'aa keessaas waan baay'ee ka'uu danda'a. Gaara mul'ataa keessaas waan hedduu ka'uu danda'a. Uummata waggaa 40 qabsoo kanatti maatii dhabee jira. Uummata waggaa 40 qabsoo kanatti hacuucamee jira. Uummata waggaa 40 qabsoo kanatti garafamee jira. Uummata waggaa 40 qabsoo kanatti arrabsamaa jira. Warroota akkasii kana haamilee cabsuun qabu. Isa darbeef galateeffachaa rakkina har'a keessa jiru immoo walitti muqamu. Asmaraa teessanii yes asmaraa ta'anii miti asmaraa duwwaa min sanatti immoo dabalamuu qaba. Ruwaandaa ta'anis jiru.
South Africa ta'anis jettu Minnesotaas ta'anii Calgary's ta'anii qabsoo geggeessuun hin danda'amu dhugaadha sun achi dhaqanii qabsoo geggeessan garuu waan darbetti waggaa 40 dura darbetti namoota gurguddoo keenya haamilee cabsuun hin barbaachisu gaarii natti hin fakkaatu kun qabsoo keenyaaf ijaarsa miti diigumsa ta'a kanaaf isa dudduuba jiru sana dhiifne arrabsoo eeggaddaa dhiifne har'a gara fuula duraatti egeree Oromiyaatiif maaltu nu bijaa waan jennu irratti yoo haasofne gaarii natti fakkaata warra waan akkasii kana gootan uummata Oromoo dhiifama gaafachuun qaroomina badii ta'e irraa dhiifama gaafachuun bareedaadha. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barakkoota keenya bilisummaa ta'uu galanni isaanii barakkoota keenya keelloo wareegamu qabsanii. Garuu imeejii walgahii kana kan booresse wanta kana ummati warra kanatti fuutanii haalli achitti geggeeffame kana gara yakka biraatti warri fuutanii waan kanaaf akka hin taane dubbachuu barbaade. Ummati keenya harka walitti rukutuun kana dheengaddes dubbadheera. Abaluun haduu yoo jettes harka rukutu. Lakki abaluun hafa yoo jettes harka rukutu. Gaafa harka rukutan kana waan harka rukutaniif hin beeku namni. Amma gaafa harka walitti rukute maaliif harka rukutte yoo jette hin beeku. Namoota tokkotu dhee harka dhoomnaan harka duukaa dhoom malata. Amala akkasii qabu yeroo baay'ee. Kanaaf warri wanta kanatti gadditanis hin gaddina. Kaayyoon akeekni walga'icha kanarraa miti. Namni garuu waan fedhe dhiyeeffachuu hin danda'a ture. Garuu akkuma silasiniin jedhee rakkoo akka Oromootti qabnu akka Oromootti furmaata talaanu akka Oromootti tayaanu gara paablikiitti gaafa dannu isa nu keessa jiru duwwaa otoo hin taane nama simmoo ilaallu. Nama wajjin jiru ilaalle walgahii kana adda wanti godhe yeroo jalqabaatiif pirezidaantii naannoo Oromiyaa dura Obbo Junaddin Saaddoo achitti argamaniiru walgahii hawaasa Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif argamuu isaaniiti baay'ee namatti tola baay'ee bareedaadha baay'ee gaariidha dogoggora baranaarraa immoo isa bara dhufutti sirreeffanna warroota sagantaan kana geggeessan illee warroota waltajjii kana geggeessan gara fuula duraatti waan akkasiirraa of eeggachuun barbaachisaadha. Sammuu keenya duwwaa waan nu gammachiisu osoo hin taane waan ollaa keenyaaf waan namachi keessa jiru sammuu namootaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee gama arrabsootan deema. Arrabsoo kana bara arrabsoon hojii reezumee nama hin gaafannedha. Hojii waraqaa mana barumsaa nama hin gaafannedha. Hojii chiip rakasa biyya lafaa biraati. Arrabsoon abbaa fedhe gochuu danda'a. Abbaan fedhe arrabsuu danda'a. Wal arrabsuun baay'ee salphaadha. Garuu bu'aan isaa nama jaalladhu tokko yoo arrabsite nama ati jaallattu sanas akkam arrabsuu danda'u hin dagatin. Garuu wanti hundumaan yoon arrabse maaltu bu'aa fidaa? Ummati koo kanarraa maal barataa? Sabni koo kanarraa maal barataa? Oromoon kanarraa maal barataa? Waldaa koo amantaadhaaf maalin buusaa? Waldaa kiristaanaaf maalin buusaa? Waldaa islaamaaf maalin kanarraa maal barata waan jedhu baruu qabna. Wal arrabsuudhaan biyyi bilisoomte hin jirtu nasiin jedhaarras. Wal arrabsuun hojii keessaa hojii baay'ee rakasaa fi waraqaa nama hin barbaachifne. Namni hundummaan nama arrabsuu danda'a. Akka gaariitti nama arrabsuu hin danda'a. Akka gaariitti garuu guddina gootu akka nama arrabsuu nan godhu. Haalan keessatti guddadhetu nama nan arrabsiisu. Sansakkaaf naamusan keessatti guddadhetu nama nan arrabsiisu. Biyyattaan tokko gaafa namni iyyee haasa'u mana baaburaatti guddattee jedha. Mana baaburaatti guddattee arrabsoo miti. Mana baaburaa keessa baabura bishaan minaan gaafa daakuu kan bishaanitu hin taane kan magaalaa keessa tal gaafa jedhu sagaleen baabura sanaa waan iyyuu fi atachi keessa dhaabbattee iyyita. Gaafa ala baatus waanuma wantichi iyyuu sitti fakkaate akkuma kanatti ta'a. Kanaaf namni mana baaburaa keessatti guddate bakkees dhaqee akkasuma iyya. Lama immoo mana dallaan qabne keessatti guddatte jedha gaafate nama rafu biyyatti akka waliin. Namni mana dallaan qabne keessatti guddate bakkeedhuma oolta waan ta'e waan bakkee keessaa kana addaatti gochaa oolta. Arrabsoo bakkee keessa jiru kashalabbee wanta sen jettu waan jettuu fi sana fudhatte mana dallaa qabu keessatti yoo guddatte garuu dallaa sana keessaan baatu waanuma dallaa sanaa keessaa addaatti goota. Waan addaatti goone of keenyatti gara hawaasaatti fiduu qabna.
waan ofii keenya mana keessatti beekne gara hawaasaatti fiduun qabna. Yeroo hundumaa gara hawaasaatti gaafa fidanii maal uummata irraa barata. Qaanqee shuu gaafa dhiyeessuu qabu guyyaa 2-3 itti yaada. Jechi koo kun nama gaddisiisa. Jechi ani lafa itti gargaaramu kana kottu na bukkee taa'ee bukkeen kun naannoo Harargee keessa naannoo Baalee keessa naannoo Arsii keessa walaqee maal jedhama. Ifa manaa godha ammas waan kanatti gargaaramuu kooti. Akkasittiin ilaallee kanaasoon jechootallee jechootuma afaan Oromooillee waan taasoo iddoo biraatti arraba kan taanee fi baay'ee irratti of eegneeti kanaasoon. Kanaaf waan akkasiirraa yoo of eegne bilisummaan fagoo miti. Qaanqeen shoo faarsaa dogoggora jirtu immoo yeroo hundumaa gama keessatti fiduu yaala. Dogoggora kanarraa mataa keessatti wal dha'uudhaa fi ittiin wal hammeessuudhaa fi ittiin wal xiqqeessuuf otoo hin taane barumsarraa argachuudhaaf waan hara dogoggorree bor akkam dogoggorree yoo garuu callistee irra dibdee dabarte namni sun akka waan sirriirra jiru fakkaata. Harki gaafa sii rukutamu waan hundumaan sirrii sitti hin ta'in. Namni yoo sii kolfee waan hundumaa ati dubbattetti waan namni sii kolfe sitti hin fakkaate. Utuun amma dhiifama naa godha ammas jecha tokkotti hin gargaarama. Utuun amma walgahii fuuldura dhaqee walgahiidhuma kamiyyuu haa ta'u namoota walitti qabame nama keenya ispeeshaalii uummata Oromoo fuuldura dhaabbadhee amma dhuufee dhiifama naa godhaa jedheera itti gargaaramuu waan hin qabuufi. Utuu akka godhee uummatiin kolfa. Sana gochuu qoodu gaarii ta'e miti. Maalli waan safuu ta'e hojjechuu kootti kolfa. Gaariittis hin kofalta, gadheettis hin kofalta. Paabilikii fuuldura dhaqee man boreetti gallakkise maallee michi salphaan kun jedhee namni afaan qabatee kolfa. Sana jechuun waan an godhe sana deeggaran jechuun miti. Salphina kootti kolfan jechuudha. Akkasittiinis baruu qabna. Fayyaa ta'a haasaa isinitti dheeresse waa'ee walgahii Atlaantaa irraa dhugaa Waaqayyoo ammas irra deebisee isin galateeffadha. Dogoggora uumamte sanaaf immoo warra waltajjii geggeessatti achi qabna malee isaa kana gara miidiyaattis qabuu hin qabnu gama hoogganaa miidiyaattis qabuu hin qabnu gara waltajjii gara konfereensii sanattis qabuu hin qabnu. Wanti kun gara fuula duraatti namooti waltajjii geggeessitanii waan akkasii kana ilaaluu qabdu. Qaanqee showuutti namoota baay'ee dhufee haasa'uu barbaada. Maal haasoftan jedhan. Kaan haasa'a. Na biratti dhaaba keekuu dhaaba arrabsuu na biratti dhaaba arrabsuu hin danda'amu. Amantaa arrabsuu hin danda'amu. Nama salphisuu hin danda'amu. Kun ani barbaadu. Kana jireenya namootatti amaluma qoodee nama arrabsuu, nama xiqqeessuu, nama salphisuurraa bu'aa bu'uutu hin jiru. Arrabsuu immoo faarsuun filaadha. Isa keessa oole meetii nagayaan nalee fayyisaa oolee danke meetii nagaya dhagge nagayaa aadee hafe fayyisaa loowwan illee eenyu sibbitaati waaqni fayyaa sii kennu fuula daawwatiyya dansaa daawwatiyya jaalli kee yaa nagaya ana jaalattaa mi'a ana mul'oomta ana heerumtaa hinta bullukkoo jala bulta.
Singirente agame, simbirana takasme, marro amani buyo, marro te sanikuyo. Nama bosona Baalee wallaaltanii nama yeroo hundumaa firiideemii qabaatee paaltokii feesbuukii keessa haasa'uudha. Natti tola. Maaliif waan keessa isaa jiru haasa'ata. Namni waan keessa jiru haasa'ate na biratti kabajaa guddaa qaba. Gadhees ta'u gaariis ta'u namni sun of ta'ee haasa'uu isaatti hedduun si galateeffadha. Dhageettee naan jedhe immoo dhageettee har'a nama wayiitu naa barreessee naan jennaan dhageettee naan jennaan Leencoo Lataa obbo Leencoo Lataa Amaaraan jedhee naa barreessee naan maal akkamitti naan bar maqaan isaa Leencoo hin turre Yohaannis jennaan. Ani immoo maqaan koo Mahammadi ka'anaan immoo maal jettaree ani immoo Arabaa jedheen deebisee fi naan jedhee naa barreessee maqaan koo maqaadhaan utuu Sidaama ta'uu taanaan anis egaa Amaaratti nageessaa gaafatamuudha waan ta'eef wantoota akkasiirraa haa barannu haa guddannu fayyaa ta'a waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galateeffadha. Qaanqee show daawwachuun dagatinaa akkuma isiniin jedhe waa'ee konferensii Atlaantaa irraa immoo sagantaa itti aanutti keessummaa achiirra nama tokko dhiyeeffachuun yaala. Hamma dhiyeeffadhutti garuu abaluun fida isiniin jechuu hin danda'u. Uummatiin dubbisu kuni uummata hojii professionaalii qaban waan ta'eef yeroo baay'ee biizii ta'u hamma naa danda'ametti garuu barbaadeen dubbisuudhaaf nan yaala. Namoota sadii keessaan sadan isaanii beellameen jira kan dura dhufeen godha yeroo baay'ee beellamee argachuu waan hin dandeenyeef egaa gaafan yeroo argadhe immoo isinittan fidaa fayyaa naa ta'a qaanqee show daawwachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Sagantaan guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwanna. Gaafota kaleessaa yaadannee alaafi keessaan namuutu wal taane absoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu deessinee saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaanee falmannee gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salphannee. Lammin si abdatti mataan bul